Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa irraa kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii kilaasii fiiziksii intiraansi egzaamiidha jechuudha. Kunis kan bara 2016 keessa fudhatame qormaata intiransii kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Bara 2016 keessa qormaata intiransii kan fiiziksii kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Kanas kan nuti wajjin ilaallu grade 10 unit 1 fi akkasumas grade 12 immoo unit 3 akkasumas unit 4 wal qabsiisnee kan wajjin ilaallu ta'a. Grade 10 only curriculum unit 1 ni 2 dimension motion dubbata. Akkasumas grade 12 immoo chapter 3 immoo kinematics dha. Chapter 4 immoo dynamics dha jechuudha. Dynamics warreen kana jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Garaagarummaa isaanii qormaata intiransii irratti akkamittiin bahu wanta jedhamu wajjin ilaallaa jechuudha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa hin taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo barnootaa akkasumas qormaata intiransii argachuudhaaf subscribe gootanii irraa barachuu ni dandeessu jenna. Kallattii maanii gara barnoota keenya irraatti kan dabarru ta'a jechuudha. Chaaptarii grade 10 chapter 1 keessaa kan ba'e qormaata intiransii kan bara 2016 keessa ba'e gaaffii tokkoffaanii isa kanadha jechuudha. Maal jedha? A 0.2 kilogram ball is kicked from the ground at 60 meters per second in a direction making an angle theta above the horizontal. Neglecting a resistance, the magnitude of velocity of the ball when it is 3 meters from the ground is jedhenu gaafata. Maal jechaara? Jalqaba akka beektonni jedhanitti persentii 50 qormaata deebisuudhaa fi persentii 50 understanding question dha. Gaaficha hubachuu keessan. Persentii 50 immoo isaa hafe jechuudha. Hojiitti geessan jechuudha gaaficha. Kanaafi hojiin keenya jalqabaa gaaffii kana hojjechuudhaa fi understanding keessan barbaada jechuudha. Isinii understanding gochuu qabdu jechuudha. Maal jedha kun? Boolii jira yookiin kubbaatu jira. Kubbaan kun ulfaatinni isaa 0.2 kiloogiraamiidha. Kikdi taate yookiin inni hiitamte. Giraawundii irraatu kikdii taate inni hiitamte jechuudha. Ispiidii meeqaan? 16 meetira per sekondiidha. Direction akkamii moomte making an angle theta kana moomte. Amma gaafuma yaadanii amma akkasitiin dubbistaniitu. Practically isaa immoo gaafa yaadanii akkasitiin jechuudha kan isin kaafachuu qabdan. Kuwaasittiin kana yenna taate kuwaasiin kuni gaafa dhiitamtu akkasitiin deemti jechuudha. Kuwaasii tokko gaafa dhiitamtu haala kanaan buuteetu haala kanaan akkasitiin deemti. Kana booddee ispiidii isheen jalqabattiin dhiitamte kuni asii kan isheen ittiin kaatee 16 meetir per sekondiidha. Kana booddee aangilii akkamii moomte? Aangil teettaa moomte. Aangilii kana moomte jechuudha. Aangiliin kun immoo teettaadha. Maalii wajjin moomte? Horizontaalii wajjin moomte. Horizontaliin kana vertikaaliin immoo kanaa jechuudha. Kan ishee wajjin moomte horizontaalii wajjin moomte. Kanaafi taayippii kana immoo grade 10 chapter 1 keessatti sirriitti barattaniitu jechuudha. Aangil teettaa kana jechuudha. Yookiin projectile motion jedhama kun. Projectile motion jennee kan nuti waamnudha. Projectile motion jennee kan nuti waamnudha. Kanaaf erga akkasitiin gaaffii kana understanding gootanii booddee amma maalla gaafatee jettanii gara gaaficha hojjechuutti dabartu jechuudha. Kanaaf asirraa gaafa kaanuu erga objektiin tokko yookiin kuwaasittiin akkasitiin darbatamtee ispiidiin ishee jalqabaa 16 meetir per sekondii ta'eeti maalla gaafate magnitude of velocity of the ball when it is 3 meter. Erga isheen asii kan isheen ittiin kaate 16 meetir per sekondiidha. Erga isheen meetira 3 deemtee booddee meetirii 3 erga isheen achi ol deemtee booddee velocitiin ishee maal ta'a jedhee na gaafachaa jira. Velocitiin ishee maal ta'a? Erga isheen 3 meetirii achi ol deemtee booddee velocitiin isaa maal ta'a jedhee na gaafachaa jira.
Erga akkasitti understand goone booddee projectile motion keessatti equation kana beekna. V is equals to V square is equals to U square plus 2GH kana beekna. Asitti kan isin qabachuu qabdanii yeroo kun itti positive ta'uu fi yeroo inni itti negative ta'u adda baafachuu qabdu. Objectiin tokko ground irraa ka'ee gaafa gara samiitti achi ol deemu gara samiitti gaafa achi ol deemu jiinsaa maal ta'a? Negative ta'a. Yeroo inni immoo ground samiirraa gara groundiitti gad deebi'u jiinsaa positive ta'a jechuudha. Kana qaba. Amma gaa objectiin kun achi ol dhiitame. Meetira 3 deemee achi ol dhiitame jechuudha meetira 3 deemee. Kanaafi iddootti kana positive tuun taane maaltu gala jechuudha? Negative tu gala jechuudha. Kanaaf jiin keenya asitti negative nu taati jechuudha. Erga kana barree booddee amma maal isa arganneerra? Equation isa arganneerra solve gochuudha jechuudha. Kana gaafa solve goonu V square is equals to U square in keenya maal ta'a? U keenya nu kenneera 16 meetira per second. Square gaafa ta'u 16,256 meetira square per second square ta'a. Minus jennee 2 iddoo G keenya guula harkisa dachee isheen immoo 10dha. 10 bakka buufannaa. Iddoo H keenya 3 meetira per second nu kennan. 3 meetira nu kennan. 3 meetira bakka buufanna. Kana booddee maal ta'a kun 256 meetira square per second square minus 16 meetira square per second square arganna. Kana booddee 296 meetira square per second square arganna. Kuni V square keenya. V keenya argachuudhaaf gama lammasaa square root jala gashina 296 meetira square per second square kana ta'a. Kun square jala gaafa bu'u meetirii ta'ee ba'a. Inni kun immoo per second ta'ee ba'a. 296 immoo 14 ba'a jechuudha. Kana booddee 14 meetira per second square arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Haala kanaan gaaffii salphaa gaaffii baay'ee hojjetamuu danda'udha. Chaapterii kana keessaa kan bahu jechuudha. Kanaaf haala salphaa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha.